Of kalaa seenessuu gabaabaa barreessaan Balaachoo Sobboqaa seenessituun Hawwii Fiqaaduu of kalaa. Dhalli namaa dhalatee jiraatee du'uusaa beeka malee bara jireenya isaa keessa gaarii hamaa isa mudachuu danda'u dursee tilmaamee beekuu hin danda'u. Silaa dursee beekee itti qophaa'ee gaarii simachuudhaaf hamaa miliquudhaaf tooftaa mara ture. Kanaaf malee of kalaan sammuu dhabee maraatee maraatuu hin jedhamu ture. Of kalaan kan inni maqaa kana moggaafameef edaa maraatee huccuu gatee booda malee maqaan isaa ganamaa dabalaa ture. Of kalaan kan inni dhalatee guddatee baratee hojjetaa mootummaa kan ta'e asitti miti. Bakka biraadha. Jijjiiramee magaalaa kana dhufe. Asittis hojjettuu mootummaa tokko fuudhee ijoollee 3 godhatee jira. Inni nama dhugaa hojjetu, nama jaallatu, nama amanu ni jaallata. Innis akkasuma ture. Maal godharee addunyaa dhugaa jaalalaaf amantaa nama hundaaf walqixa hin gonfachiisne keessa jirra waan ta'eef hiriyaa mana hojii isaa inni amanee waliin hojjechaa turetu isa gane. Furtuu wal fakkaataa hojjechiisee sanadoota maallaqa herregni isaanii rarra'ee jiru jalaa miliqe. Dabalaan yeroo fayyaasaa dabalaa jedhama ture. Of kalaan har'aas akka waan maallaqa sanaditti dhuunfaasaatiif oolfateetti hidhaa fi qarshiin adabame. Waggaa 2 mana adabaa ture yeroo gadi lakkifamee deebi'u sammuunsaa sirrii ta'uu dide. Yaaliinis ni dadhabame. Eddasii huccuu gatee magaalaa keessatti gadhiifate. Hidhaan harkaaf miillaa isa nyaatee fixeera. Xabala inni hin geeffamne hin jiru. Haati manaasaa idaa itti murtaa'e kaffaltee hin fiixne. Ijoollee ishee ka'anii ishee gargaaruu hin dandeenye. Of kalaanis hin fayyise. Of kalaan inni yeroo fayyummaansaa waan gaarii qofaaf nama amanaa ture. Eddumaa maraatee jedhamillee huccuu gatee malee sammuunsaa bu'uura dhugaa hin gatiin tura. Waajjiraalee mootummaarra adeemee hojii fi hojmaata qeeqa. Hawaasa keessas deemee dogoggora harku dubbata. Jaarmiyaalee hawaasaa bal'aa tajaajilan dhiqee sirreeffama himaa gabaa keessa suuqotarra mana nyaataa mana dhugaatiirra joora. Hanqina isaanii itti himaa oolee gala. Galgala yeroo galu ammoo of kalaan of kalaa jechaa sagalee of keessaa eebba iyyaan deeggarame eebbisaa ulaa isaa gala. Sababa dhugaa dubbatuuf hawaasni harka caalaa ta'e ni jaallatan. Nyaatee dhugaa oolee gala. Iddoowwan tokkotti garuu ijatti diimeeffatu, ilkaan itti qaratu. Of kalaan beeksisa qacarrii, caalbaasii fi kanneen kana fakkaatu yeroo argu bira hin darbu. Sobdoonni kun yoo nafra isaanii qopheessanii fakkeessuuf maxxansu. Argaa soba koo jedha. Kana jedhee sinnisu. Mana hojii beeksisicha baasee dhaqee qacartu yoo ta'e ifatti qacaraa. Fira keessaniif basaastota keessaniif haalli mijeessinaa. Kanaanachi bor gaafatamtu jedha. Dhaabbilee fayyaa dhaqee hiriira dhukkubsattootaa yoo argu ni dhukkubsata. Keessa deemee sirriitti tajaajiltu taanaan walqixa tajaajilaa jedha. Mana qorichaas dhaqee qorichi hin jiru jedhee akeekkachiisa. Mana murtiis deemee gubboo hin nyaatinaa, gubboon hafeera jedhameera jedha ittiin jedha. Of kalaan beekamaa nama dhugaa barbaadu, nama haqa fedhu, nama hanna jibbu ta'uusaa hundumtuu beekaaf. Kun maraatu miti ittiin jedhu. Kan hin beekne hin baqatu, kaan hin baqatan, kaan hin dhokatan, kaan ammoo sossobanii waatti kennanii deebisuu barbaadu. Garuu of kalaan beeka. Hin sossobamu. Yoo ta'e biran darbu itti himee deema. Wanti nama dinqu of kalaan eessayyuu oolu mana isaa hin wallaalu. Galee sin seequ. Akkuma galgala ulaa yeroo galu of kalaa jamaa jechaa galu ganama yeroo mana isaatii ba'u maatii isaatiin of kalaa utuu hin jedhiin haadha manaa isaatiinis yeroo hojii kabaji
dabarsitee yeroo hin kubin hanqistee yeroo hin hatiin jedhaan ijoollee isaafillee hin oolu mana barumsaatii baddanii hin gahinaa waan namaa hin fuudhinaa jedha haati manaasaas taate ijoolleen isaa tole jedhu malee jalaa hin didan hojiirras ni oolchu amaloota hofkalaa keessaa kan biraan nama furdaa ta'e isaa huqqataa fakkaatus jechaan otoo hin dumatiin bira hin darbu keessattuu ammoo namoota mana hojii kamuu keessa hojjetan irratti xiyyeeffata furdaa cululluqaa yoo argu dafqii hiyyeessaa dura xarabbeessaa booda hidhaa geessaa kanaanaatti balaaleffadhu jedhee xiiquudhaan tumata fayyaa keessanii jedhee dubbisee bira darba nama qallaa yookaan huqqataa yoo argu immoo abshaalli dursanii cululluqu hin furdatu jedha yookiis namni dhugaa hojjetu hin huqqatus hin furdatus jedha hofkalaan gaafa gabaan jiru gabaa keessa oola guyyaa kaan mana nyaataa fi suuqotarra deema gaafa gabaa keessa oolu safara hin dabarsinaa safartuu hidhi hin murinaa keessa safartuu jala gagaa hin tuminaa jalaanis ol hin tumatinaa jedha dhaaba dhadhaallee dhaqee muuzii ittiin makinaa jedha suuqotarras deemee gatii maxxansaa madaalli hin hatinaa waan jiru hin jiru jettanii gabaa hin jeejessinaa jedha mana nyaataa seenee nama bitatee nyaataa jiru yoo arge afaan naka'amee jedha dhamdhama zeetii gaashaallee hin qabu jedha inni waan jedhuun dhabu gaaf tokko garuu gorsuu fi akeekkachiisurra darbee firasaa mana foonii qabu tokko adabsisee jira isaaf firri nama haqa hojjetee kan seera kabatee kan dhugaa hojjetee qofadha mana foonii firasaa kana dhaqee sakattaasistee qaltee jedhee gaafa gaafatu firrisaas badi asii maraatu jedhee ari'een hofkalaan garuu yeroof baqate malee qaama hilaadhatu hin dhoksineef eeruu kennu eeruun isaas otoo hin tuffatamiin fudhatamee yagguu sakatta'amu horii firri isaa qale foonni isaa ogeessa fayyaatiin kan hin qoratamne foonichis akka awwaalamu ta'e firasaas adabsiise. hofkalaan akkuma firasa deeggaruu qabu diina horatees qaba yeroo jiriibamee dhiigallee ni qaba inni garuu sanumadha manneen daabboo irra deemee giraam hin hir'isinaa yookaan daakutti daaraa hin makinaa kanaanaatti jedhee akeekkachiisa buufata konkolaataallee dhaqee jarana nama hin saaminaa jedha hofkalaan mana barumsaa hin dagatu achi seenee lammii qaraa malee hin ajjeesinaa jedha mana daadhittis goree daadhiin keessan hin danfine hin diimanne malee shaayii baala shaayii hin qabnedha jedhee darba namoota miliqanii miliqsanii jiraataniin jibbamaa kanneen biroo biratti ammoo jaallatamaa kan ta'e hofkalaan hin kadhatu kadhatamee nyaata nama hin tuqu hin arrabsu yoo arrabsamees kan irraa qoru hedduudha hin hamatu dhugaa dubbatee darba hin dhoksu bakkee baasa malee miidhamni namaa isaaf du'a isaati kanaaf har'a immoo hofkalaan eessa oola laata jedhama ijoolleen illee maraatuu itti hin jedhan sababni isaas maraatuu jedhamee malee hin maraanne huccuu gate malee qullaa hin buufne hin daarre hin xuroofne xurii qulqulleessa malee qulqulluu leellisa malee. hofkalaan qeequu qofaa miti hojiin isaa waan gaarii yoo arge ni galateeffata yeroo tokko tokko kun amma maraatuudhaan nama jechisiisa kantiibaa magaalaa keenyaa mana gandaa seeraan ala qabamee ture keessaa baasee hiyyeessii tokkotti galcheef irra deemee qarshii kadhatee waan boca madaallii qabu tokko bitee geessee badhaase dhugumaa hojii maraatuuti jechuuf nama rakkisa hojiin hofkalaa namoonni tokko ammoo mee iddoo akkasii dhaqe jedhanii eeruun hofkalaan argateetu dhaqee qaanessa hofkalaan otoo kana argee maal qabaa kan jedhan hofkalaan sii waamammoo kan jedhan hedduun mataa dhufe inni kaan ammoo haaloo durii baachaa jiraa ittiin jedhu gaaf tokko garuu hofkalaa hin taane
akkuma duriisaa of kalaa jechaa galgala gara mana isaatti otoo galuu karaatti kufate wacni guddaan iyyatti jijjiirame boochi heddummate of kalaan du'ee argame harka namaatiin lubbuun isaa darbite maatii isaatti gadda ummata isa jaallatutti xiiqiin yakkamaa isa ajjeesee qabuudhaaf taasifamu daran cime inni isaa poolisii fi ummanni xiyyeeffannoo itti kenne bulees of kalaan abbaa hiyyeessaa jecha ummanni magaalattii kumaatama taa'ee boochaan gaggeesse seenaan isaas akka gootaatti qabamee dubbifame ummanni riqinfatee boo'aa of kalaa awwaalee nagaatti jedhee jabaadhaa jedhee hin galle maallaqa siidaan isaa itti hojjetamu hedduu walitti qabuudhaan koree siidaa of kalaa hojjechiisu filatee guyyaa eebbaa siidaa isaas murteeffatee gale hin bubbulee malee namni of kalaa ajjeese bira ga'ame innis firasaa of kalaan horii hin sakattaasisin qalee jedhee dheereetu mana hidhaatii ba'ee haaloo qabatee ture irratti raawwate akka fedha of kalaattis dhugaan hin qallachi malee hin baddu ta'e ummanni magaalaa keenyaas hiriiruun ba'ee dhaadate of kalaan maraatu miti namni of kalaa ajjeese dhugaa ajjeese kan dhugaa jibbu haduu jedhee dhaadannoon dhaadatame siidaan of kalaas miidhagee tolfamee sirna ho'aatii miidhagfame seenaan isaas irra deebi'amee dubbifame haati manaa of kalaa ammoo ni badhaafamte warqee mormaa boca siidaa of kalaatiin bocame galata waliin badhaafamte isheenis bu'aa fudhattee galata galchite haadha manaa dhugaa jedhamte isheenis xumurarratti utuu hin yaadiin of kalaa jettee hirmaattota sirnichaa laaqana yaadannoof qophaa'e affeerte achumatti abbaan qabeenyaa tokko ijoollee of kalaa sadan hanga barnoota isaanii xumuranitti baasii isaanii danda'uuf waadaa gale boo'ichi miirri boo'ichaa sagalee ililchuutti jijjiirame mana of kalaatii sirni laaqanaa otoo hin xumuramin namtichi of kalaa ajjeese hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'usaa dhagahame ammas ni ililchame gammachuu ta'e of kalaa